Ammoo maal namoo? Gardadi maaf dibita. Jaarsaaf dhaaborraa waan nyaatu. Boqqollaa. Maarra koo qabaree garami. Akkas gara cooraa kana. Dhagaatti siyaama kun garaa koo keessatti. Baratti fiilmii isa sirrii yookiin aartii Oromoo keessatti taatoo isa jabaa. Amma inni achi keessaa dubbatu kun namumaa inni akkanatti hojjetu kun namumaa jettee. Egaa seenaan akkaataatti Admaasoo wajjin Abbaa Lataa wajjin wal argite guyyaa kee jalqabaati. Na yaadadhaa 19 akka lakkoofsa biyya kanaatti 1985. VHS jechuun daawwattoonni baay'een si. Kana keetiin diraamaa hojjeta baay'ee dallaa kana keessa naan jennaan. Tasuma isin argu isin jedhe. Ta'uu baay'ee jennaan. Hin bahu dhuman dhaabbadhe hin bahu jedhee. Diraamaadhuma hojjete seenaa aartii Oromoo keessatti iyyuu jalqabee isin himtu. Editii daareektara sin barbaachisa jennaan anuunan hojjedhan jedhee. Uummanni immoo hamma isin eegdan waan isin malu sana isin godhee jiraayi. Waan hin taanetti nu galchitanii obbo Admaasuu jennaan waan hin taanetti na galchitanii oliinaan jedhee. Tarii oliin kan inni qoosuu dhiisee fi namni amma salphaatti hin kolfuu jedhan dhugaadha. Ati istuudiyoo kana bantee gammadaa shoo jechuudhaaf gammadaan jajamuu qaba. Sponsaroota sagantaa keenya deeggaruudhaan nu cinaa dhaabbatan isinitti himna. Sponsorri keenya jalqabaa Baankii Awaash, Itiyoo Telekoom, Ilillii Grand Real Estate keessummaan keenya guyyaa har'aa nama isin baay'ee jaalattanii fi hedduu kabajjan asitti argamee jira. Yoggumanni seenu eenyu akka inni ta'e isinuu beektu waan ta'eef har'a beeksisuun narra hin jiraatu. Hoteela Intarnaashinaali Ilillii fuulduratti kan argamu Real Estate guddicha Ilillii Grand Real Estate gurgurtaaf dhiyeessee jira. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbila armaan gadii fayyadamaa. Warri kun Oo akkam jirtu? akkam jirtu nagumaa isin? Fayyaa keessanii? Nagumaami? Akkam? Gaarii. Maali keessummaadha nu bulchaa jenneeti? Garami. Akkas gara cooraa kana. Maarra koo qabaree keessa ooltanii itti haasoftanii akka galtan waan bareedaa kana isinii qopheessineerra baga nagaan dhuftan. Eegaa xinnoo nutti dhiyee jenneetiyyuu. Isinuma rakkifna jenneeti gaa. Rakkoon hin jiru seenaa. Ta'u baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan. Oli nagaa. Akkam Gammadaa shoo. jirta? Nagumaami. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu Gammachuu guddaa nutti dhaga'ameera. Ulfaatii keetti. Ulfaadhu Akka yeroo keettis. Galatoon. Ayyee. Artistii gameessa Olii Naggaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdan. Cheers. Maal gamme? Idoon kee bareeddi. Gammee TV ta'uu qaba malee gammee shoo irratti dhaabbachuun qabu abbee dhugaa. Egaa gammee TV'tti sin guddifna fuulduratti. Dhugaan sin jira. Jaalatte? Dhugaa. Akka kanatti neeni dhugaa waaqa. Baay'ee bareeddu. Daawwattoonni keenyas akkuma daawwachaa jirtan Oliin istuudiyoo keenya baay'ee jaallateera. Baay'ee natti tolee kana ga'uu keenyaaf iyyuu galata guddaa. Galanni kan Gammadaa shoonnaa jedhu asirratti gammadaan naa. Maqaamti isaa. Maqaamti gammadaa gammadaa ilaaluu qabna abbee. Dhugaa. Gammadaa shoo kan gammaddanii ilaaltanii. Gammadaa ilaaluu qabna. Kanuma dubbiin. Baay'ee galatoom. Egaati maqaa Olii Naggaa qofa miti abbaa firaasiin jedhu maqaa biraa hoo qabdaa ilaata maqaa masoofaa kan biraa waan qabu. Maqaan baay'ee dhagaa talakkoofteen bittuu diraamaa irratti hundumaa sukkumaa fa'aa jedhameera dura. Hundumaa sukkumaa fa'aa. Hundumaa sukkumaa. Isaa waan akkanaa jiru abbaa waliin makaa fa'aa jira. Baay'eedha isa keessaa. Maqaa yeroo ittiin si waaman baay'ee kan jaallattuu fi kan tarii yeroo namni karaa rafaa yeroo deemtu si waamu galagaltee ana ta'uu danda'a jettee shakkitu fa'aa maali? Abbaa firaa. Abbaa firaa. Gurra si butanii akka inuma deemu. Abbaa firaa. Abbaa. Hin deemu cal jedhanii ati naannoftee laata. Isii kana. Isaan si waamanii deemaniiru. Olii dhangaa jedha tokko olii dhangaa. Dhagaatti si waama kun jedhe garaa koo keessatti. Akka kana dubbitti. Egaa ati aartii Oromoo kana keessatti nama waggoota baay'ee dabarsite garuu carraattiin aartii Oromoo fa'aa kana eegalte fa'aa yaadattaa ilaati duubatti si deebisu. Duubatti na deebisu illee baheessa. Carraan ittiin aartii galee jechuun egaa mana barumsaattis waan jedhanna. Fiilmii kana isa durii piroojeektiidhaan naannaan agarsiisan tokko jira.
shilingiidhaan dhokannee ilaalla. Yoo ilaalte barsiisaan yoo si argeen maatiin yoo si arge si raawwateera. Ati kan shalabbeedha jechaadha. Si raawwateera dhokattee galma naannoo aanaatti guddanne dugdubni isaa buna jira caakkaa jira achiin naannoftee shilingii kaffaltee galtee ilaalta. Amma inni achi keessaa dubbatu kun namumaa inni akkanatti hojjetu kun namumaa jettee isinii fi innati waltajjii irratti immoo hawwisoo wayii keessatti hojjetu walitti sii dhufti beektaa fedhiinsi keessatti uumamti. Achumarraa eegalee jechaadha. Aanaatti dhokattee fiilmii kan akkanatti shilingiidhaan ilaalaa turte maal jedhamti aanaan sun eessa dhala? Cooraa Qumbaabee. Cooraa Qumbaabee. Iluu abbaa booraa durii ammallee bunnoo beddellee keessa achumatti dhaladhee Cooraa Qumbaabee. Cooraa Qumbaabee biyya bunaa taabbee. Biyya bunaa biyya dammaa. Biyya baay'ee bareedduudha. Anumtuu na yaadadha Facebook irratti waggaa 8 har'aa achi deemeen ture yaadannoon isaa natti agarsiisaa ture. Biyya baay'ee bareedduudha. Biyya magariituudha. Biyya dammaa biyya bunaati. Dhaloonni keessa guddinni keessa achuma jechuudha. Barnoota achumatti barnoonni lakkee as garaagara. Meeqaan geesse laata barnoota kana? Fixee. Kudha lamaa fixee kolleejjii lamaan inni durii kolleejjii caala beektamiti 12 inni durii. Digirii har'aa kana yoo nurguba irraa sasayyuu. Waa kolleejjii wayii yaallee turre hin taane innis hojii kanatti fufne jechaadha. Akkaataan guddina kee waan baadiyyaa wayiitti qonna fa'aa qotaa guddatte moo magaalaa keessatti akkuma amma jette fiilmii kana? Inni hojjetiin addunyaa kanarra hin jiru. Qonnas qoteeran baadiyyaatti ijoollummaa kootiin. Isii kanas fiigee dhufee nan laala. Alma sanayyuu. Isheen jireenyi magaalaa kunis hin darbitu. Jireenyi ala sanayyuu jireenyi magaalaa kana dura jirti garuu maatiin keenyas magaalaa baadiyyaadha. Baay'ee magaalarraa sin fagaattu baadiyyaatti sin tirii jettu kana gidduu jirraa jechaadha. Cooraa gidduutti guddadhe. Egaa aartii kana keessatti waggootan 30 darban kana dabarsiteetti. Baratti fiilmii isa sirrii yookiin aartii Oromoo keessatti taatoo isa jabaa ta'uu nan danda'a jettee amantee yeroo jalqabaatiif fiilmii fi yookiin diraamaa irratti hirmaachuu eegaltee yaadatta barasa? Na yaadadhaa 19 akka lakkoofsa biyya kanaatti 1985. 1985. ITV'n afaan Oromoo ala sana dhangaarreef jalqaba as mana qopheessaa Finfinnee achitti jalqabne egaa buurri koo guyyaa tokko lama nu dura jiru Adimaasuufaan namoonni biraa dhangaarratti jechaadha Firiyoo Tolumaa fa'aa Adimaasuufaan Makbaffaan achi jaruma argeetan na keessa jira naannoo mana tiyaatiraa yoo naannaa inni Finfinnee dhufu jechaadha. Gaafa afaan itti rakkistuudha malee itti galee hojjechuudhaaf. Kun banameera hojjetameera jennaan nannaqee gaafa naqu mana qopheessaatti utuu mana achi keessa galee jiru Adimaasuun dhufe. Abbaan lataa dhufe. Akkam fayyaa keessanii nagaadha fayyaadha jettu nagaadha. Maal barbaada inni iddoo televezyiinii Itoophiyaa achuma keessaa mana qopheessaa isin hojjeta achuma keessaa jechaadha. Maal barbaadda jennaanii diraamaa hojjechuun barbaadeen jedhee. Maal naan jette diraamaa hojjechuutti yoo nagalchitan itti nagalchitan diraamaa hojjechuun barbaadeen. Beesi deemu bayi dallaa kana keessa fiigi dallaa keessa bayi kana keetiin diraamaa hojjeta bayi dallaa kana keessa naan jennaan. Tasuma isin argu isin jedhe. Ta'uun bayi jennaan. Imbau mana badde imbau jadi, cimtu abba keti, sik kan ambar bad. Ustum bayi si jadi fik deh, acu bamba dia apa? Semua musila acu bamba dia apa? Cimtu rat mal jet mal lama nujet tar mana desa mal lagi. Wah berresu kan apa agak tu wah dan desa nam berresu jadi. Kotu jadi, nafu dia ul gale alburan manjuru Samuel apa? Mucaan kun dandeettii qaba jedhee maqaa galmaa'ee sii dhufa. Caljettee ol galuun hin jiru. Maqaan galmaa'ee dhufa. Waraqaa eenyummaatti agarsiista. Isa sa'aatii isaa eeggattee yoo fuudhee ol galee eessaa fidee Adimaasuu moonaan jedheen. Eenyu hojjeta gurbaan kun jedhe. Akkasumatti wal nu jaallachiise. Ajaa'iba. Maal qabda naan jedhe barreeffama ijoolleen baay'atanii jiru akka kanatti warri dhufan ala sana amma tokko walitti funaanaa jirra. Ala laaluu. Meeqa maal qabda jedhe barreeffama qabdaa jedhe eeyyeen jedheen meeqa qabda jedhe dhibban ta'an jedheen jedhe waggaa kana galumaan cufanne kaa dhibba fidee dhufe bichaanii kun ilaala dhibba fidee barreeffama barreessa dheeraa qeera immoo meeqa dhuguma immoo qabdaa laman qaba achuma meera ta'u dhaggeeffadha dhaabbattee haasofta iskiriiptii kee ilaalaa yaada isaa lafa keessa jechaadha
akkasitti jettee lafa keessa barree amma tokko yaadannoo qabattee dhaqxa lama nime itti fufiga jennaan arraaf kanuma jedhee maal jennaan fuulduratti soo wal bira jirra isa lamman kana na hojjechiifnaani 98 itti fufuuf jedhetu naa rukutame kunuu diraamaadha jedhe sakka kanaa barbaadna jedhe Saamu'eel Laafaa. Adimaasu arra nu fayyisteeta ijoollee cimtuu nu gurbaa ala sana gaa jechuun dargaggeessa xiqqoodha maali gammee koo akkasatti la fudhatinaa kaayee gammee ijoollee. Meeqa garuu umriin kee yeroo sana. Isa dhiisi baaba taraa naman gaafate maarsii godha. Kanaafi jechuun ilaama irra deebaadhaanii darbuun hin danda'amu. Asitti ani hin dibusi isa maaltu si gahi waa'ee gammadaa shoonuu atiin na gaafataa jirta malee waa'ee umurii kun maal si fayyadame ammasitti. Uma tokko si fayyada waan si fayyadu yoo jiraate guyyaa biraa deebi'eessitti. Ila daawwattoota keenya tilmaamuun dagatiina oliin waggaa 30 aartii Oromoo keessa tureera. 32 ta'aa jira 85 innaa tilmaamtu gara 32 dhufaa jira. Baay'ee dargaggeessuma waggaa 18. Ala kana kurkurtuu wayiiti 18 iyyuu hin ga'u kurkurtuu wayiiti ijoollee hin erganna jedhaniitti na galchan. Ida'anneerra walitti waanuma fedheef. Hin ergannaafaa jedhaniituma adibaasu na godhu. Kanumaan hin jalqabee jechaadha. Baay'ee namatti tola. Egaa seenaan akkaataatti Admaasuu wajjin Abbaa Lataa wajjin wal argite guyyaa kee jalqabaati. Isa jalqabaati. Ergasiis immoo yeroo dheeraadhaaf namatti wajjiniin diraamaa hojjette namatti wajjin beekamtu Abbaan Lataa maqaan kaanaan oliinis maqaa wajjiniin kaa. Akkam ture isaanii wajjiniin waliin hojjechuu irratti gaa akkamitti dabarsaa turtan? Egaa jalqabnee gaafa jalqabnu achumaan maatis wal taasifanne ana lasanan fuune maatii wal taasifanne wal bira deemnee yaadatti mari'achiisuu qabee mana tiyaatiraa akkan galee ilaalu baay'inaan tiyaatira na affeera maaliif achirraa muuxannoo horatta dhugaan sin jedha Adimaasuu nama salphaatti ilaalla Adimaasuun aartistii duwwaa otoo hin ta'in nama aartii Oromootiifis yookiin sabummaa Oromootiifis intinii qabudha. Tiyaatira akkam galee ilaalu fiilmii hojjetamu akkam galee ilaalu baay'ina jajjabeessa achirraa muuxannoo horatta laa gurbaa gurdoo waraqata fudhadhu jedhee naa kenna mana tiyaatiraa namni kaffalee gogalu tola galee ilaalaa jechaadha kanarraa kan ka'e baay'eetti siqee isa booda anis barreessuun jalqabee yaada naa kenna darbee barreessee alan fiduu itti tolaa hojiin hojjedhu kana itti gammada wajjin hojjechuu qofa osoo hin ta'in maatummaadhumaan iyyuu walitti siqnee mana isaa nannaqaa ani salala sana kophaan galaa innis na bira dhufee waan hojjennu mana keessatti iddoo jiru shaakallaa kanaan walitti dhufeenyi keenya baay'ee bal'ataa dhufee jechaadha. Hawaasummaan keessan baay'ee akka gaarii ta'e ilmi Abbaa Lataa amantii Magarsaa Adimaasuu Magarsaa yeroo darbee interviyuu goonee turre nutti himaa ture waan hiriyummaadhaanis maatummaadhaanis akka obboleessan gafaattis namanni ilaalu oliin baay'ee namanni jaallatu obbo Adimaasuudha yookiin Abbaa Lataati jedhanii diraamota meeqa waliin hojjettaniitu yaadatta hangamatti? Amma gaa televezyiinii keessattus hojjennootuma deemnu quufuu dadhabne beektaa aartii kana. Ijoolleen gaaf tokko karaa irratti nutti dhufanii ijoollee wayii yuunivarsiitiidha barannaa nuun jedhan maal nagaa keessa isin jaallanna garuu torbanitti guyyaa dilba sanbataa sana dhangaa quufuu dadhabne maaliif akka warra kaanii diraamaa kana viidiyoodhaan nu waraabdanii gabaadhaan nuuf hin dhiyeessine jedhan. Wanti kun egaa jira nurka jira dandeettii nurka jira durumaanuu TV dhaqnee nu jirra jennaanii achi ijoollee sana meeqaan xiyyaalla jennee waliin mari'annee Adimaasuu akkami mana muuziqaa dhaqnee dubbifnaa naan jedhe akkam bakka ati hojii qopheessi mana muuziqaa wajjin dhaqnee dubbifna maal goona viidiyoo kana waraabnee akkuma jara jedhan gabaatti dhiyeessuu hin dandeenye mana muuziqaa 5 deemnee dubbifne mana muuziqaa 3 dubbifnaan afaan Oromoo amma kana maaltu dubbee nurraa sin bitanu isa sinitti haafu jedhan inni tokko immoo hojjedhaa fidaa malee maallaqa hin qabu nuun jedhe 5ffaa laga bira geenye annan gana laalaa jedhe afaan Amaariffaati ineen ka'u dhangaallu aktiin kingeessa natti tola garuu nama qabdu nama sinii waraabee qindeessee jedhu ani baasii sana hin danda'a garuu kaffaltii baay'ee siniin kaffaltiin hin jiru baasii isaas ma danda'ee dandeessaa jedhe rakkoon hin jiru jenne hojii qopheeffadhaa jedhe tapha 12 tapha adda addaa bifa 12 wayii amantii Adimaasuu irratti hirmaateera mucaan ijoollee Adimaasuu irratti hirmaataniiru qaanqee kan jedhu VHS durii sana beektaa saaxinii isa guddaa sana isa qopheeffannee diraamaa yaada isaa namichatti himne yaada isaa gammadee kaameraamaanii barbaadaa editirii barbaadaa jedhe inni immoo eessaa dhufu
Televizyinii kan hojjetu kaameraamaanii finne editii daayirektera sin barbaachise jennaan anu nan hojjedhan jedhee maanni daayirektera immoo maal akka ta'e iyyuu baadaan beektan yeroo maalan beeka nan hojjedhan jedhee achi kaameraamaaniin dhufee tapha keenya yaada isaa tokko tokkoon itti muu jalqabne gaa achumaan daayirektera keenya tokko waan akkanaa isaa hin dandeessu garuu ilaa akkana godhi waa'ee maaliitiin itti nimne gaa iccitiin qabadhe malee kanaaf yaaduma isaa lafa keenye kaameeraa beellamnee maal jennee gatii walii gallee gatii jechuun egaa baasima keenya danda'a malee kaffaltiin jedhamu waan addaa isiniif waan addaan godhamu mana adimaasuufaa mana amantiifaatti hojjenne bakka adda addaa filannee tapha adda addaa keessaa tapha adda addaa hojjechuu jalqabnee nu waraabee kaameraamaaniin nu waraabee maal jedhee dhagnee kaapcharii goonee jedhu editii nama afaan Oromoo danda'u editeroota nama tokko dhabne Finfinnee keessa dhugaa dubbachuudhaaf har'a garuu galanni isaa badu kun ijoollee keenya nu waraabaa jiru jaratu nu hojjetaa jiru eessaa dhufu waan hin taanetti nu galchitanii obbo Adimaasuu jenna waan hin taanetti na galchitanii oliinaan duuba walittuu kaatan eessaa dhufu waraabne inni kaameraamaaniin televizyinaa dhufee waraabe garuu inni hojii biraa qaba inni editii gochuu hin danda'u amma dhufee gara naannoo agar fiqirii tokko biratti dhagnee mana stuudiyoo tokkotti walitti qabnee rakkoon qabu nan gargaara inni nagaa Oromiffaa mucaan suni xinnoo darbee nagaa baay'een dubbatu isuma fuunee eenyu taanee dhufa anatti taanee dhufan jedhe isa taanee dhufu moo ilfineeshitu taanee dhufa inni kunoo isa kanatti taanee otuma jennee walitti suphine dhugaa dubbachuudhaaf al tokko tokko xiqqeessi qabannaan hin jabaatta beektaa akka har'a teenyee salphaatti ilaallu kana miti jechuudha. Kan darbe kan hin beekne isa dhufuun beektu jedhan akka irraa salphaa miti dhugaa rabbii kana ga'uun keenya iyyuu guddina guddaadha guddina guddaa gammadaa iyyuu jettee asitti agartee ijoolleen keenya waraabanii ijoolleen keenya sagalee hojjetanii ijoolleen keenya fuula keewoo qindeessanii hojjetanii nama uummataa dhiyeessan salphaa nutti hin fakkaatin kana walitti suphinee hojjenne amma danda'etti irra deebiinaalu isin cimoodha boola kiyoo maal jedhu abbaan mana muuziqaa sun dhugaa walitti ta'eeraaf abbaan mana muuziqaa elektiraa muuziqaa jedhama ala sana ammallee diigameera ala sana kan warra gurguddaa muuziqaa warra wallistoota durii kan dhiyeessu isa elektiraan baay'ee mana muuziqaa guddaa ture mana muuziqaa guddaa ture achi alalaallu viidiyoon keenya nu bareedaa dhufe hintaa kun nuun jedhe VHS sana beektee taa'e sasaaxini sana qaanqee kan jedhamu gaa VHS dhaan hojjenne ala sanaan VHS jechuun daawwattoonni baay'een isin beekani kan fiilmii durii of biraa waan qabuuf kaasetta kana miti kana la kan keenya asirratti kabariinsa akka kana waraqata irraa hojjetame kan keenya VHS jechuun isa kana la isa kanaan hojjenne jechaadha yeroo jalqabaaf diraamaa gaggabaabaa diraamaa kana meeshaa kana dubbisutu jira achi keessa galanii fiilmii ilaalu kana keessa inni hojjeta isa kanaan yeroo jalqabaaf qaanqee kan jedhu abbaa lataa wajjin hojjenne jechaadha. Ijoolleen baranaa waan kana hin beekne warri nu daawwachaa jettan rakkoon waan meeqa keessa dabarsine sanduuqa jenna wanti kun sanduuqa hin badaa irraafaa bada miti yeroo tokko hin badaa isatti kachachachachach jedha waan baay'ee keessa darbine akkasin har'a yuutuubii maarree jettan kana miti ijoollee akkasin ittiin fakkaatin ajjiranii tiiktookii yuutuubiidhaa fi taankii kuroosii kana keessa dabare taankii fakkaata kun agartanu gommaa taankii fakkaata kana keessa dabarre kana hojjennee gabaatti dhiyeessine jechaadha. Kanaaf jalqabumaaf iyyuu yeroo jalqabaatiif namni VHS dhaanii diraamaadhuma hojjete seenaa aartii Oromoo keessatti iyyuu jalqabe seenii miti. Exactly. Namni biraan jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf. Ergasiis immoo VCDs, DVDs. ittuma fuuftanii waan kanatti. Oodiyoodhaan kaasettii sanaan immoo tapha gaggabaabaa muuziqaa diraamaa kan jedhamu tokko muuziqaa diraamaa walitti makne kaasettiidhaanis immoo. Kaasettiin ni jedhanis immoo akka sanyii kanaan ragaadhaaf ta'utti. Ragaadhaaf ta'utti. Namni beeku dhaloonni si'anaa kanan beeku. Kana baruu qabu. Kana dhoofnee akkas goone. Garagalchita. Garagalchaa turre. Dhaggeeffatta. Kana kaasettii Audio kanaan immoo jennee kun akka carraa kaasetta carraagnee immoo kan maagiif kan aliiti kana amma tokko carraagnee roon carraagnee baay'ee carraaqtan dhugaa dubbachuudhaaf aartii kana keessatti aarsaa kaffalamuu malu hundumaa kaffaltaniitu jedhee obdaadessuun qabnu sirriitti dhugaan siin jedha ati si jechuun qaba ati na jechuu qabda laphee dhiibdanii dubbachuu danda'u ati stuudiyoo kana bantee gammadaa shoo jechuudhaaf gammadaan jajamuu qaba dhugaan siin jedha ati of jechuu qabda korbeessa abbaa kooti ajjeesaan hin geerara dur ajjeesaan maaf geerara dur
gootummaa isaa ibsuudhaaf ajjeesaan bari hin geerara. Waan namni biraa hin goone gochuu danda'u isaatti dhugaara geerara ajjeesaan hin geerara ajjeesaan hin fokkora hin dhaadata. Geerarsoo beektaa mati. Geerarnaan jedhu ijoolleen geerarnaan jedhu geerari maalla gorsuu nayyuu garaan hin obsuu nayyuu garaan obsuu. Akka yaabbii guddinaa. Nettaa fuudhisi. Iste? Maal godha? Gootummaan keeyyuu jajjiisuu qaba. Karaa saaqxeetta shoo kanaaf miidiyaatti uummata kana dhiyeessaa jirta mati. Atiyyuu jajamuu qabda, faarfamuu qabda jechaadha. Haati manaa keetiyyuu haadha manaa gootaati jechaadha. Haati manaa keeyyuu. Dhaadachuu qabda. Haati manaa koo haadha manaa gootaati jechaadha. Dhaadachuun qaba. Maaliif wal dhaadessuu qabna? Maaliif booddee ta'uu harkifna? Zarra jettee. Akkaaksiitti naabbanne yoo ulee kooti malee addaanyiitti waammanne yoo riyyee kooti malee halkan mitii guyyaadha saba miti dhugaadha gurbaa. Akkasitti keessaa bu'uura malee. Utaalee ka'ii na gochaa jira. Haa ta'u. Keessummaan immoo namoonni maal ta'e gammadaan siin jedhu. Egaa oliin haadha manaa koo naan dhaadachuu qabdi jedhe. Haadha manaa goota ijoollee qabaa oliin. Ijoollee 4 qaba. Rabbiin galatu. Dhiira 2 durba 2. Rabbiin galatu. Inni biraan oliin ramadaana fa'aa yeroo kabajuu argaan ture. Namni baay'een anas dabalate warri daawwattoonni baay'een oliin amantaansaa islaamaayii jedhanii baay'ee dinqisiifachaa turan. Maqaan keeyyuu olii naggaa waan ta'eef maqaa kiristaanaatti jedhee waan yaaduuf namni mee waa'ee isaa xiqqoorraa nuu himi. Namni baay'een si gaafatee beekaa rifatee hin beeku namni. Namni sirriidha. Si duwwaa miti. Amantaan koo islaama. Haati koos abbaan koos akaakayyuun koos kiristaana of keessaa hin qabnu islaamu. Olii naggaa amadee gussoo garbaa nyaaroo eefoo. Itti fufama. Amma 12 nan danda'an. Amma 14 nan danda'a. Kanaadha koo kan abbaa koos. Kanaaf amantaa islaamaa keessatti hin guddadhe. Egaa oliin kan biraan baay'ee namni hedduun dhiyeenya kanas waa'ee kee yeroo dubbannu daayirektaroota koo wajjinis oliin dhiyeenya kana as aartii Oromoorra badee jira. Guutuu guutuutti badeera. Tarii immoo erga Abbaan Lataa Admaasuu Biraanuu boqotanii asi haamileetu isa bu'ee nama wajjin hojjetu dhabee maaliif aartii Oromoorraa fagaate? Isaanii wajjin malee hin ta'uufi wantichi jedha namni. Sirriidha. 2008 Admaasuun kan boqote. Inni Admaasuun boqote an beddelleen jira. Mattuu dhiyeetan beddellee addeebi'ee beddelleen jira. Maaliifi waltajjii maaf hin hojjenne naannofne koomedii diraamaa kana namoota bulchiisa adda addaa qindeeffannee maaliif hin agarsiifne cal jennee immoo as keessatti maateenya kan jedhu yaada qabaanni yaada sana dhaqee bulchiisa adda addaatiin mootummaa mari'adhu gaafa beddelleetti Admaasuun indoo jedhanii natti manu ganama sa'aatii 3tti natti manu ina mannaan bilbilni hojjechuu didee Admaasuu kadir filatoo jalqaba natti bilbilni natti mee isa manuu dadhabeetan haadha manaa Admaasuutti bilbile. Kunoo raajii taane kaadema olii Admaasuun akka jennaan homaa tokko hin dubbanneen. Dhugaa dubbachuudhaaf duutii Admaasuu akka tasaanatti ta'e lammata waggaa isa dhangaatiin ala waggaa 22 BCD DVD VHS kana wajjin hojjenne maatii taane jechaadha. Admaasuun aartii irratti isumarraa waa hedduu baradheera. Ittimta malee isatu achi sirreessa. Gaafa sanaa kaasee aamileen kun atoqamee hojjechuudhaafis baay'ee amma kana wanni hin teene akka Admaasuuttis naa dhufuu dide. Kanaaf diraamaa namni wajjin hojjetanis murteessa jechuudha. Murteessaadha maaliifi waan tokko wantati yeroo dheeraa wajjin hojjete tokko wal barte waggaa 22 jechuun salphaasitti hin fakkaatiin mucaan tokko dhalatee yuunivarsiitii galee kan eebbifamuudha jechaadha. Kana wajjin hojjenne waggaa amma kana hojiidhaan kan dhangaa'utu hin ta'in jechaadha. Kan dhangaa'utu hin ta'in kan VCD VHS maatii taate wajjin hojjettu. Nama kana innaa biraa dhabdu baay'ee sitti dhaga'ama. Haamilee nama tokko harka kee mirgaa tokko dhabuu jechaadha. Kanarraa kan ka'e aartichi muuxinnoo nurkatti wanni jedhaa dhufe kanumaaf badiisni koo gara caalu jechaadha. Egaa ati akka nama Abbaa Lataa wajjiniin waggaa 22 wajjiniin waan kana hojjete isa duras almost waggaa 32 kana 32 kana wajjin hojjete especially waggaa 22 jechuun immoo dhuunfaa keenya kana hojii adda addaa wajjin hojjete walitti maxxantanii VCD 7 VHS kana audio salphaasitti hin fakkaati VCD tokko jechuun amma isitti fudhatu 7 VCH kana wajjin 8 audio 9 kana maatii taane mana tokko teenye eddan fuudheef
akka maatiitti wajjin walitti deemnee wajjin hojjetaa turre jechaadha. Kanarratti. Admaasuurraa abbaa lataarraa namni maal barataa? Atoo maal barattee? Akkamittiin immoo ibsita abbaa lataa? Nama akkamii ture? Ansila dursa yuusii tuqeera. Tikeetiin naa kenne mana tiyaatiraa galii ilaali fiilmii galii ilaali inni naan jedhu fedhii akkama aartiin Oromoo akkam guddachuu qaba fedhii keessatti uumameera. Inni bakka biraatti guddate afaan biraa hojjetaa guddate Admaasuun baay'ee ture. In sirbasii fiilmii yookiin tiyaatira afaan biraatiin hojjetaa ture beektaa? Wayi qaba jechaadha. Aarii tokko xiiqii tokko keessa jirti. Akka ijoolleen ba'anuuf yaada qaba. Akka Admaasuun ijoolleen ba'anii fi akka saba kamiyyuu akka hojjetanuuf fedhii qaba. Kanaafiyyuu inni jalqaba siin jedhe mana tiyaatiraa galii ilaali jedhee kan warra irraa aaktii akkam baradhuudhaaf gara caaluu afaan otoo hin ta'in aaktii sana gocha sana akkan irraa baradhuudhaaf. Admaasuun nama salphaatti irraanfatamuun turre. Maaliif du'a Admaasuun irra lubbuudhaan hin jiru hojiin hojjete akka haaraatti ilaalamaa jira. Of jajuudhaaf otoo hin ta'in. Of jajuus immoo qaba. Hojjennee irra bara sanatti. Har'a akka haaraatti abbuma barbaade yuutuubii irrattis gadhiisee tiiktookii irrattis gadhiisee akka haaraatti sabni keenya ilaalaa jira. Wanti sun jechaadha. Kun bu'aa Admaasuun ala sana hirmaannaa Admaasuun keessaa qabudha bu'aa keenya. Kanaaf maatiin isaallee seenaan isaallee gatamuun qabu ture Admaasuun aartii irratti nama cimaadha. Kana ergaan yaada na keessa jiru. Dabalataan egaati obbo Admaasuu wajjin abbaa lataa wajjin hariiroo gaarii qabaattes maatii guddaa immoo qabdu turtan maatii dhangaa tuuta dhangaa jedhamtanii Oromiyaa bakka hedduu deemtanii daawwachaa turtanii bakka hedduu deemtanii hojii keessan agarsiisaa turtanii waan hedduudha kan isin gochaa turtan tuuti dhangaa akkamittiin yaadatta ammoo deebisanii tuuta dhangaa fa'aa ijaaruun danda'amaayi. Tuuti dhangaa baay'ee bareeda ture. Tuuti dhangaa jechuun godina hundarraa qaama walitti dhufeedha. Godina tokkorraa waan bahe miti. Godina hundarraa qaama walitti dhufeera. Nama baay'ee nama sadii taatee nama afur taatee biddeen tokko wajjin cabsannee nyaanneedha. Haala mijataa keessan turre. Haala nuti hojjenne baay'ee haala rakkisaa keessa turre. Haala mijataa keessan turre. Olgallee hojjechuun iyyuu makaraadha. Olgallee hojjechuun iyyuu qormaata guddaa nu keessa galee waggaa 10 hojjennee waraqaan keenya ilaalameeti iyyuu ganaa maqaan keenya galmaa'ee isa ganama dhanne sa'aatii 5 sa'aatii 6tti olgallee immoo hojjenna. Tuuti dhangaa jechuun baay'ee tuuta wal biraan badu ture. Tuuta akka maanni bu'aa tokkotti ilaalamu. Tuuta kanniisaa tokkotti. Tuuta kanniisaa tokkotti akka ilaalamu ture. Garuu har'a facaanee adda adda bannee jirra maaliif. Wal qooba qabdu amma. Amma arginu walagarraa noormaalii gaafuma tokko tokko walagarta malee waa'ee aartiitiif baay'ee namni walarginu hin jiru. Deebistanii ijaaruu fa'aa waan yaaddan waan akkasii fa'aa. Yaalamuun suni ala sanatti maaltu jira akka dubbachuudhaa fi hundumtuu baay'inaan maatiin horanne ala sana dargaggeessa. Nama muraasa kan maatii qabachi keessa. Dargaggummaa keenya sanaanii inonnattaa quuqama siyaasaatiifis quuqama aadaa fi cinaa kana hojjetaa jira. Ani hojjedhu kan jedhutu xinnoo nutti dhagahama. Tuunni dhangaa sun aamilee ala sanaa har'a nu hundiyyuu maatii horanne irraa inni fuudhee inni heerumee kan lubbuudhaan hin jirres jira. Jireenya isaa jiraataa jira malee waa'ee isaa sana miti. Otuu ta'eetii akka golambaatti qaamni tokko tuu dhangaa sana akkamitti dhangaan sun yeroo jalqabaa fi wantumti afaan Oromoo miidiyaadhaan haasa'amu dhangaadhaan jalqabe gara diraamaatti naa dhuftu jechaadha. Kun irraanfatamee gatamee bakkeetti faca'uun qabu. Nama silaa namatu namaa dubbata silaa dugduuba. Anamma dubbatadheef ofii dubbata sanaan jedhama. Kanaaf of dubbachuunis immoo dirqama. Tuunni dhangaa akkasittis maqamti isaa sun iyyuu namatti tola. Jiraachumti isaa iyyuu waan guddaa. Baay'ee. Egaa ati barreessaadha. Barreessitaa diraamota hedduu qawwee koo boodigaardii shugar daadii kan hedduu isaa barreessiteedha. Abjuu keenya mana nyaataa. Barreessatoota hedduudha. Na barbaadaa. Ammam barreessite yaadatta barreeffamoota kee? Waraqaan eenyummaa dijitaalaa, dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Telekoom. Barreeffa baay'een barreessanii ragaa sana ofuma harkaan qaba iskiraachitee waan adda addaa ta'e malee gara amma diijitaalitti kan jijjiiru jira sooftiweeriin tokko jedhee namni waliin mari'ataa jirra. Hojii durii sana gara diijitaalitti garagalchuun barbaada amma VCD VHS kanarraayyuu DVD irraa barreeffa ala sanayyuu waliin maal hojjete kan jedhu namniyyuu ammas hin margatta. Baay'inaan yuutuubii irratti wannaa ciramee
Ciccitaadha hundi isaa miti. Qualitiin isaas immoo gadi bu'aadha. Lammata barreessaa maqaan keellee kireeta kaapshinii sana achirratti hin galcharu gabaabaadha waan ta'eef gabaabsanii itti galchu. Kanaaf yoo naa danda'amee rabbinaa milkeesse waan sana gara diijitaalitti waan gargeesse oliin kana barreesse kan jedhu achirraa argachuu hin dandeessa. Hojii baay'ee barreesseera. Kamiin baay'ee jaallatta? Warra tammayyeettu kana hundaa anuma barreessetti darbee namni itti makamee jira. Dimaasuunis darbee itti makatee jira. Wanti itti jaallattu mucaa kee keessaa wanti itti jibbitu hin jiru. Ijoolleen kee inni hangafaa hangafummaa isaatiin akkamitti akka ta'e inni itti aanus isiin quxisuus waa'ee daa'ima nama beekuu fi inuma beekta daa'ima keeti waan ta'eef jechaadha. Kanaaf hojiin ati hojjetti hundumtuu bu'aa sammuu keetiiti. Dabqa keetii bu'aa sammuu keetiitiin jaallatta. Garuu keessaa immoo waan tokko naa jettu ishiin kun na onnachiifte si jechisiifti. Bakka kanatti. Mana nyaataa amma naa hojjennu jechaadha. Fakkeenyaaf sii kaasaa quuqama siyaasa keenyaa irratti siyaasa Oromoo irratti hojjenne mana nyaataa. Wal dhiibuu kana irratti hojjenne nu walii galuu dhabuu kana irratti hojjenne utuun waliin gallee nyaata tokko ajajannee yoo yaadatta ta'e ani waaddii nyaadha jedha ani affeellii nyaadha utuu ani fadimaasuun akka waliin jennu kadir filatoo dugduubaa dhufee nyaataa ajajatee lafee isa qilximii isaa alanfatu jenne teenyee maaliif wallamnee irraa kasila nyaata ajaju utuu teenyee akkasii ilaallu mucaan keessaa tuutatee humna isaa caccabsee fidee hojii keessan jennaan maal hojii keeti ati tolen jettu isan jedhe tolen jettanu isanan jedhe tolen jettu jettu isiin nyaata keessu feete haadha shumbeeti merete dhuftee duratu isinii walii galtanii nyaanna ammaa isiniin bahu ture jette ammas walii galaati jira nyaanni ammas walii galaa nyaata. Ammas yoo walii galtan nyaanni bareedaan biraa nyaata bareedaa jira nyaata tokko ajajadhaa itittuun jira maaltu jira ammas walii galaati agartee tuunuu walii gallee silaa hin bahu kana jechuun ala sanatti yeroo sanatti waan dhageenye waan argaa jirru tokko jira quuqama siyaasni addaan bahumsa siyaasaa irratti baay'ee yeroo sanatti waan haasa'amaa jiru waan addaan bahumsa kana irratti garaagarummaa kana irratti baay'ee bal'inaan jira tapha sana barreesse achirratti aan jechaadha. Kana jechuun yeroo sanatti jaallatama guddaa kan argate hojiin sun VCD irraa gadhiifnaan isiin kun keenya isiin kun kan keenya hojjettan abbe garaa koo keessaa hojjettan nyaata sana mana nyaataa sana garaa keenya keessaa hojjettan isiin kun sitti tolti gaala keessaa fuudhan waanuma keessaa uummanni baay'ee jaallatee keessaa ol baasu wajjinumaan jaallatte hojiin keessan kan biraa baay'ee kan nama dinqisiisu hojii ati barreessitee baay'ee isaarratti ofii keessa hirmaatte keessaa kan caaltuu eelaa Admaasuu Biraanuu Abbaa Lataa wajjiniini dargaggeessa harka qullaadha qamisii si gurgursiisa jetta turte bara sanattis dargaggeessa waan turte. Ammoo maa inni ammoo. Dhugaa daadhii maaf jibbitaa? Jaarsaaf xaaborraa waa nyaatu. Botu nyaata. Jaarsi dur buddeena nyaata jennee sirbinee dhagaa maaliif xinnoo daayivertii nutti godhan malee jechuun shuugar daadhii abbaa firaa yaa rabbi nu taasisa jimmaan jiddaa jaarsi dur buddeena nyaata aannanitti abbuqqateeti inni ammaa fiiguu barbaada sumunii guduufateeti jennaan eessa baakeetti na beekta. Sagalee Abbaa Lataas sirrimatti lakkii anillee baay'ee hin danda'u. Mucaa nama danda'u tokkollee mucaa wayii tokko dhufeera. Sagalee isaa baay'een jaja. Kanaaf hojjennee ragaama tokko waa'ee jimmaan yaa rabbi nu taasisa jimmaan jiddaa jennee warri jimmaa amma jiddaan taasisaa jiru. Amma gaa jimmi misooma koriidariitiinis dursee baay'ee haala gaariitiin hojjetame bareedee jira. Deemtee beektaa jimma ergasii? Komiin kooyyuu isa tokko. Waamamteetta amma gaafa jimmi sirriitti babbareeddee. Yaa rabbi nu taasisa jimmaan jiddaa jennee waggaa meeqaarraa du'aa goonee fi gaafa sana nanaffeerre komiin qabaan. Kanaaf komii guddaan qabaan. Bulchiinsa magaalaa Jimmaa fi. Maaliifi akka carraa hojjenneerraa fi Jimmaa 2002 irratti natti fakkaata. Teleetoonii iyyuu deemnee hojjenneerra nuyi. Suudaanii deemnee waltajjii guyyaa 4 hojjennee galii walitti qabneerra Suudaanii anaa Jaamboodhaa Acaaluu Lubbuu fi Amaaruu walitti qabnee galii walitti qabneerraaf Jimmaa ala sana sochiin humti ala sana jalqabameef jechaadha.
achumarraa kan ka'e immoo barreeffamni sun naa dhufe beektaa yaa rabbi nu taasisi jimmaan jiddaa kan jedhu hojjedhe. Kanaaf jimmaan yaa rabbi nu taasisi jimmaan jiddaa jedhee hojjedheera har'a garuu kanuma ta'aa jira kanuma ta'in arge. Akka aartistii tokkotti akka nama waa raagu wayii tokkotti waan ati gaafa sana barreessite raaga naa ta'eera waan ta'e tilmaameen jira akka jimmi guddachuu dandeessu. Waan anis na yaadadha waggaa 6 har'aa natti fakkaata jimmi maaliif hin guddattu jedhee Facebook irratti barreesseen ture rakkoon bunni kun hundumtuutu biyya kana keessaa bahu dinagdee biyya kanaaf utubaa guddaa taateetu jirtu kana caala maammisoomtu akkuma maqaa ishee akkuma sirbamuuf maaliif hin bareeddu jedheen kaaseen ture yaada sana. Waan sin amma magaalota jiran keessaa kan dursaa adda ta'ee argamee jiru jimmaadha. Nuu milkaa'ee jechaadha. Kanaaf waan ati gaafa sana jimmaan nu taasisi jiddaa jette. Nuu milkaa'ee jechaadha maaliif amma magaalota jiran keessaa godinoota magaalota jiran keessaa kan adda duree taatee baay'ee sochiidhaan baay'ee hojiidhaan mul'ataa jirtu atis tilmaamte anis tilmaamee jechaadha nuu mijateera jechaadha. Nama ajaa'iba. Nama ajaa'iba. Jiddaa dhaqxee beektaa? Jiddan nagde Dubai naqeera. Dubai dhaqxee. Dubai naqeera. Hajji faa yoo deemte ta'ee jedhe. Hajji rabbi nu gargaaru waanti. Gara fuulduratti deemna. Dubai deemeera. Egaa achuma irratti ergaan ati abbaa firaa irratti kaaste tokko haadha firaatiin kanatti jechaa jirtu jiddan deemaa saawudiin deema nan deema jennaan asitti hojjetanii argatanii hardii jimmaa marti warqee buna maaliif taana dhagne ergamtuu nama lakkii dhaggeeffadhu yaaliif diddaa yaa rabbi nuu taasisi jimmaan jiddaa asumatti hojjetanii warra argatanii akkasitti jiru hojjetanii warra argatan rabbiin galatu warri milkaa'eef hojjetanii jiru maaliifi lapheen keenya biyyaa bahuutuun qofatuun ta'in asittis akka hojjennee argannu hin hawwanaa jechaadha. Yaa namoonni garuu amma dhiyeenya kana immoo yeroo maqaa kee dha'anii oliini kanaan dura asumatti hojjedhaatii dalagadhaa jiraadhaatu jedhu amma garuu ijoollee biyya Arabaa deemanii hojjetachuu barbaadanii fi giddugala leenjii guddaa qopheesse leenjisaa jira. Dhugaadha wanti kun. Isii kanaan dhufte amma maal jedha beektaa amantaa Islaamaa keessatti ardii isinii uume kanaaf keessatti rizqii keessan barbaadadhaa jedha. Intaayinaa jedha. Yoo iddoo tokkotti amma immoo sakanaan yoo iddoo tokkotti siin milkoomne iddoo ta'e qayyadadhuuti rizqii kee barbaadadhu jedha. Kanaafuu sheekonni yookiin ulamoonni illee afootunaa jedha kana haasa'uudhaaf otoo hin ta'ini adeemsa haasa'uu otoo hin ta'ini rizqii kana barbaadadhaan naa jedhu immoo amma ijoolleen rizqii barbaaduudhaaf galanatti dhumaa jiru. Ogummaa malee otoo baratiin otoo leenji'in. Amma jiddaa yaa rabbi jiddaa nuu taasisi jimmaan nuu taasisi jedhe warri itti fayyadame itti fayyadameera. Baay'een itti fayyadameera. Milkoofteettis amma warri kaan immoo rizqii isaanii immoo warri barbaadataa jiranu baay'inaan miillaan ba'anii karaa galaanaa seeraan ala utuu deemanuu karaa seeraatiin ala deemanuu galaanatti dhumaa jiru. Dhugaa dubbachuudha kanarratti ergaa tokko dabarsuu qabna. Waa'ee kullee waa'ee kan olii utuu hin ta'ini karaa galaanaatiin baay'ee deemaa jiran rizqii sana barbaadachuu sanarra utuu hin ta'ini mootummaan isaa la mijeessee karaa seeraatiin deemuun dirqama akka biyyaatti kun eenyuyyuu mirga isaati eessa dhaqee hojjetee jiraachuun mirga isaati karaa seeraatiin deemuu qaba. Amantaan illee aadaan illee mootummaan illee kan deeggaru kana jechaadha. Karaa seeraatiin deemuu qaba innaa jettu immoo namni lafumaa ba'ee atutu hin baratiin gammadaa shoo jettee asirratti baaftee dhuguudhaan namni tokko bahee hin hojjetu. Qotee bulaan tokko illee ijoolleen maadhaa ka'ee akkatti qotu ijoollee abbaa jalaa barachuu hojjetu. Kanaaf innaa deemu kana karoora mootummaa caasaa mootummaan baase leenji'ee karaa seeraatiin deemee hojjetatee biyya isaatiifis bu'aa buusee ofii isaatiis bu'aa buufachuu qabu kan jedhu mootummaan haala kana mijeesse. Kanarratti immoo nu booddeettamne irrayyuu baay'ee booddeettamne irrayyuuti haala kanaan ayyama baasee leenjuu qabu akkatti mana qabatan qabiyyee manaa nyaata qopheessuu qulqulleessuu waan hundayyuu waan achitti dhaqanii hojjetan kan asitti muuxannoo amma tokko horachuu qabu kan jedhu kanaan kana godhaa jirra malee isa kana walitti naan fidin. Egaa giddugala leenjii kee kana TikTok irratti baay'inaan beeksisaa jirta viidiyoo gaggabaabaa ijoolleen yeroo leenji'an mana bareedaa bakka isaan itti leenji'uu danda'an bareeda isaa qopheessitee akka kanatti ijoollee leenjisaa jirta amma hanga ammaatti barattoota meeqa leenjifteetta eebbisiisteetta maalirra sii ga'anii fuulduratti galmeen jira.
Aaraadha kan koreefi. Reefi marsaa tokko qormaataaf dhiyeessaa jechaadha. Yeroo jalqabaa reefiin jalqabee booddee ta'uneera kan jedhe isuma kanaafi reefiin jalqabaa marsaa tokkoffaa irratti ijoollee xiqqoo argadhee ammas immoo lammii galmee isaan jira. Haala kanaan iyyuu xinnoo gaa hin sochoona jennee gara biizinesiitti gallee taf jedhaa jirra waa tattaafaa akka daa'ima ijoolleen. Eessatti kanatti eegalte? Alam ganaa naannoo Keenteerii jedhamutti kutaa magaalaa Furiiti. Alam ganaa. Kanaaf namni dhufee achitti gara biyya alaa deemuu barbaade leenjii isa barbaachisu si biratti dhufee leenji'uu danda'a jechuudha. Leenji'uudhaan barachaa jira qaamni ilaallatu ijoolleen amma naannoo sanatti hojjechi maal beektaa? Miidiyaadhaan ammatuun kottaa jedhee hojichi gara caalu nama qabachuu qabda kan jedhamu ta'u amala hojii keessuma galteetiyyuu. Keessumatti bartaa. Kanaafi namoota ijoollee kana karaatti agarsiisantu jiru. Yeroota sana wajjin kontaaktii gootee jarri sun ijoollee sana gara kana fidu. Haala akkanaati. Isii kanaan waa cacarraaqna jenneeti gaagaa. TikTok yoo amma waanuma biizinasii kanaaf jettee eegalte moo gama TikTokii fa'iin amma ijoolleen tokko yoo argiteetta ta'e dhiyeenya kan dandeettii ijoolleen qaban dandeettii diraamaa hojjechuu warri qabani TikTok irratti dandeettii isaanii agarsiisanii maallaqa sitti hojjechaa jiru hordoftoota baay'ees hojjechaa warri akka keessanii warri durii kun immoo hojii aartii kana gama miidiyaan amma barbaadu kana amma akkuma atamma jalqabdee yeroo sana abbalataa wajjin VHS jalqabaa VCD jalqabaa DVD jalqabaa akkuma hojjette gama YouTube'itti gama TikTok'itti waan gaggabaabduu akkasii waan diraamataayis godhanii gara kanatti fiduu kanarratti dadhabbiin maaliif dhufee dhuguma taaf godhaa jechuun maa dadhabde dhugaa keeti gara kanatti numne maasoomnaa miti TikTok illee amma tokko deemeera xinnoo jechuun malee gara diraamaatti galtee utuu hin ta'in YouTube'itti sirriitti hin galle inni kun maaltu nu mudatee warra durii ennaa jettu kana sirriidha. Dhiiga ijoollummaa keenya dadhabbiin keenya biizinesii irra keessatti hin turre nu. Ittuma kennitee dhibbuma dhummatti qaama keenya ofitti kenninee hojjenne. Otuu ofitti kenninee hojjechuu baannee hojiin kun hin hojjetamu. Hojiin ammasitti meeshaa. Kana jechuun biizinesii keessan turre nu jechaadha. Har'a innaa kana hojjettullee waayilii smaartii ta'e tokko yoo qabattillee hojjechuu qabda. Haala kanaan xinnoo booddeetti deebineeta. Booddeetti warri duraan baay'ee hojjetaa turre amma haalummaa keessatti nagartu. Hojii nama biizinasiidhaan ammatti seente kana hojii biizinasii kunoo ijoollee gama biyya Arabaa deeman leenjisanii akka isaan hojiidhaaf gahooman taasisuu kana cinaa wanti kanatti si kakaase tarii aartii Oromoo keessatti namoonni akka keessanii baay'inaanii hojii uummataadhuma kana halkanii guyyaa sana hojjechuu malee dhimma dhuunfaa keessanii waan deebitanii yaaddan daldalachuu maallaqa argachuu kana irratti hin dabarsine jiru. Uummanni immoo hamma isin eegdan waan isinii malu sana isiniif godhee jiraay sana cabsuu qabna jettanii dhiyeenya kana gara biizinasiitti seenaa jirtu akkas ilaata. Uummanni godheera hin goon hin jettu. Maaliif kanumti ati hojjette eenyummaa uummata keetiif kanatu hojjette. Liqii yookiin immoo kanarraa galata argadha jettee otuu hin ta'in dhiiga keenya ijoollummaa humna keenya ijoollummaa aarsaa kaffalleetti dabarsinee kenneera. Saba isaatiif immoo kan lubbuun badee kan lubbuudhaan du'eeyyuu jira kan qaamni irratti hin jira. Nu qaamni nu irrachuu baatus lubbuudhaan har'a gahuun keenya waa guddaadha. Garuu saba keetiif hojjetta har'a immoo kaleessa isin hojjedheera jettees gaafachuun qabdu. Fedhii isaatiin sabni sii deebisuu qaba. Karaa sitti sii deebisuu malee jechaadha. Fedhii isaatiin galata isaa sabni sii deebisuu qaba akka yaadutti. Har'a garuu haqa dubbachuudhaaf kaleessa nanaasaa yeroo hundaa artistoonni Oromoo kilaashii asirratti hin baanne yookiin guutii asitti nadhannamallee qabsaadha. Qabsaadha saba isaatiif kan inni qabsaa'e lubbuu isaa wareegama kaffalee jechaadha. Har'a biizinesii keessa hin jirru. Keessattuu naannoon ijoolleen aartiin Oromoo warri duraan turte biizinesii keessa hin jirru. Of dabarsinee hojjetaa turre biizinesiidhaaf immoo jalqabumaa kaatee hojjetaa dhufuu qabda. Hamma waan argineen biizinesiitti galuu qabna. Ilaalchi koo jechaadha. Dhaamseti qabna. Dhaamsan qabu. Waan qabdus qabsiiftee liqeeffattee sheeriisa ta'u maalisa ta'u waan qabduuni waan argamu jettee biizinesiitti galtee waa tokko hojjechuu qabda. Biizinesii keessa hin jiru dhaltee hin ilaalu. Innaa dhaqxee waa agartu waa argita. Gaafa dhaqxee waa jalqabdu eenyutu akkan hojjetaa jira kan jettu of argita keessatti. Kanaaf keessa hin jirru. Waggaa 30 kana keessatti aartii Oromootiin qabeenyatti horattee yoo jira? Jiraachuudha. Maal jira hin beektu ati?
Jiraachuudha. Fooqii fakkiin ijaarratte qabda. Miliyooniidhaan ijaarradheera jaalala uummataa akkasitti ijaarradheera. Rabbiin galatu jaalala uummataa sun amma yoo narra harka jira akkamittiin jaalala uummataa sana gara fooqiitiif gara konkolaataatti jijjiiraa kan jedhudha kan inni sammuu kootitti yaadaa jiru. Jaalala uummataa sana hin jijjiirre ammayyuu. Yaadeedha galman geessu ala waa tokko jalqabdu xinnoo chaalenjii guddaa qaba bara kana. Ulin ulfaataa waan tokko naa hojjettu akka yaaddeen daftee galman geessu galma ga'uun isin jiru akka yaaddeen yoo dadhabde malee wayitti bahuudhaaf immoo dadhabuun dirqama. Kanaaf ijoolleen keenya uummata miliyoonii horate kan ammoo gara biizinesiitti qayyaruudhaaf ilaaluu qabnaadha bitaadhaan mirga. Ati nama diraamaa hojjetu qofa miti nama koomediidhas. Abbaa qabeenyaatis abbaa qabeenyaa giddu gala leenjii olii naggaati. Abbaa qabeenyaati. Sirriidhuma bar akkasuma. Takka turee ispoonsoriin godha yeroo muraasa booddee. Dhaggeeffachaa jirtu daawwattoonni keenya. Maaliif jecha kanarraa jallistee wal biraan deebinu. Waa tokko booddeetti hin deebi'an. Egaa dur namni baay'ee sinii qoosaa keessaniin sinii kolfa turee jedhan. Tarii oliin kan inni qoosuu dhiisee fi namni amma salphaatti hin kolfuu jedhan dhugaadha. Baay'ee cima akka himate waliin kolfi kunuu kana nama kobalchiisuudha baay'ee yaalleerra cima akka durii akka durii sanatti amma salphaatti nama kolfu namni baruu isallee sooshaal miidiyaan kun waan baay'atee fi waan kolfichiise wal makateera ala dura nu dhugaa jira amma namni kolfisiisuus baay'ee jira qoosaatti dhiyootti dhageessa si kolfisiise jira baay'ee ani ijoollee amma dhufan ijoollee baay'ee jiru. Nama kobalchiisuun cimaadha bara kana haa ta'u isarra dabarruutiin waa kolfan marga ijoolleen dhufan keessaa ani ijoollee baay'ee jiru kan jajjabaachuu qaban bilchina kan qaban aartii Oromoo keessatti amma sooshaal miidiyaa yuutuubii irrattis tiiktookii irrattis miidiyaa adda addaa irrattis kan arginu an baay'ee natti tolu. Eenyufaa baay'ee dinqisiifatta. Dhaabbatan amma laphee koo keessa jiran ijoollee irkoo hojjetan galateeffadha. Diraamaa irkoo. Diraamaa irkoo. Warruma ETV afaan Oromoo irratti diraamaa hojjechaa jiru. Dhugaan sin jira. Namni baay'eenis har'aa dinqisiifataa jira. Maali inni amma xinnoo dhiyeenya kana waggaa 15 as kan arginu jedhanii achumaan badu. Jedhamee achumaan badu. Leenjii fudhachuu qabu jarri sun. Dhugaa dubbachuudhaaf amma nu amma tokko leenjiis qaba nuu kennaniiru akka uummatatti qabattee uummata sirka turutti hojjechuu qaba. Ijoolleen irkoo baay'ee nan galateeffadha. Nama duuba isaa jajabalee bira teessee sin jajju tuun argadhee baay'ee nan galateeffadha. Bilchina qaba hojiin sun. Ogummaa bilchina tokko keessaa mul'ata. Kennaas jira. Kennaadha wanta ittiin dubbitti. Qoosaan kennaadha moo? Kennaadha. Shaakala. Shaakalli kuni barumsi kuni teekniikii isaa fooyyessa malee kennaadhuma koomediin kun. Kennaadhuma uumamaati. Kennaadhuma uumamaati. Wanti tokko caccabee xarabeessaa caccabsuus hin dhufu. Ofumaan dhamayinaan hojjechaa jira. Ofumaan dhamayinaa kan jechuun jira. Isa kana inni xinnoo caccabee takka caccabee badu inni kunis ta'uu hin qabu. Waan tokko muuxannoo tokko bukkeetti qabee cinatti leenjii sana fudhachuu qabda. Ijoollee irkoo asumaan nan galateeffadha jabaadha. Ijoollee irkoo keenya galmaan gahaa haala bareedaadhaan uummata qabattanii jirtu. Akkasumatti innaa laallu golba dhugaa rabbi. Isaan wajjin tuun hojjedheefaa jettee har'a akkasii fayyadde beeku. Natti tolu abaluu siin hin jedhu innoon akka inni akkasitti ilaalu tokko baay'ee natti tola dhugaa. Kennaa tokko keessa jirti. Kanaaf oliin yeroo maali yeroo hawaasummaa keessatti hin qoostaayi moo yeroo mana keessatti teessu akkas jettee teessa yeroo waltajjiitti baatu qofa qoosta. Yoo taa'u naan taa'amu. Taa'uyyuu nan ijoollee kootiin iyyuu. Nallaalee nan fayyadee dhuftee na qabalte beekatuma. Yoo qoostuu baatte. Waan itti kolfisiistutti fakkaata. Yoo qoostuu baatte siin teessu suusii araada sitti ta'eera. Asirratti waatu ergaa xiqqoo sitti dabarfachuu barbaadan hayyamta. Baay'ee. Sooshaal miidiyaa irratti har'aa waa tokko waan komii tokko hin qaba. Akkuma kana bareedaa nutu jiru waan badaa tokko irratti argita. Waan safuu keenya wajjin hin deemne, waan aadaa keenya wajjin hin deemne, waan biyya keenya wajjin hin deemne. Arraban taane wal arrabsuu, wal xinneessuu, wal mufachiisuu. Miidiyaan argadhe jedhanii manuma keessa taa'anii akka barbaadan nama tokko dhuunfaa tokko arrabsuu. Arrabnis aadaa keenya miti. Amantaan keenya nu eeyyamu, aadaan keenya nu eeyyamu, safuun keenya nu eeyyamu. Safuun uummataa sin eeyyamu. Hin eeyyamu. Please ijoolleen amma wal hin arrabsinaa. Wal jajaa
wal adeessaa malee waliin arrabsinaa waliin xiqqeessinaa namni tokko hin balleessa bar. Innaa balleessu namni jaallateef hin balleessu yeroo hunda. Isa balleesse yaada dhiyeessuu fi ilmoo akka hin balleessine. Har'a miidiyaadhaan wal fuudhanii al tokko namoonni baay'inaan tiiktookii kan baqatanuuf waan akkanaatiif sooshaal miidiyaa kana irratti innaa mul'atu waan safuu keenyaa wajjin hin deemne. Arraba adda addaa dhiyaataa piliis isii kana keessaa ba'a adaraa dhiifama guddaa naa godhaate. Ergaa baay'ee guddaadha. Nusi kanuma jenna miidiyaan bakka itti namoonni waan gaarii walirraa baratan ergaan gaggaariin darbu malee waanuma egaa yeroo tokko hordoftoota argachuudhaaf view yookiin immoo naa ilaalama baay'ee jedhanii yaadanii waan hin taane keessa seenuun isaanii. Asirratti ayyuu qabsaa'otaa warra kaleessa bofa nyaatanii marga nyaatanii warra kaleessa biyyoo nyaatanii warra dukkana sana keessatti ifaarraa nutti agarsiisan har'a abanuu akka taa'eera jedhee inni arrabsitu aartistii gameessa kaleessa lubbuu isaa wareegama kennee aartii Oromoo agarsiisaa ture yoo annarra dogoggora tokko hojjette xinneessuun qabdati bira darbuu fi qabda namni yeroo hunda namuma dhiigaan sochootaati namni dogoggora hooggantoota siyaasaa kaleessa warra hin beektu kaa dukkana kaleessa nuyyuu agarreerra jara dhiisiitii nuyyuu agarreerra warra nu dura jedhanu maal akka ta'e nuyyuu agarreerra atu agarteetta anamiti ati yuuma waan sirra ga'e agarteetta umurii kanatti dukkanatti qammasteetta ati jara kana dogoggora xiqqoo tokkoon innaa gaffuutee eeksii diimaatti keessee jaarsattii kana yookiin namittii kana yookiin gurbattii kana jettee innaa arrabsitu baay'ee wanti sana caala ishee miina qabsiisu hin jiru baay'ee naqaaneessaadha. Kabajamaa dogoggora namni dhalli namaa hin dogoggora waan ta'eef bira darbuu fi qabda. An kanarratti ergaa guddaa miidiyaadhaan kana naa dabarsi sirriitti irra deebii naa daddabarsi iddootti kana. Ergaa baay'ee guddaadha hundumti keessan irraa barattu jenna. Kanaaf ishii kana nu dhiisaa adaraa waan akkanaa waliin goonu afaan keenya wal arrabsuuf hin ta'u. Dhugaa dubbachuudhaaf afaan keenya afaan biraa afaanuma arrabaabiyyuu hin qabu wal arrabsuufis hin ta'u. Kana amma argaa jirranu kanarraa of qusannu. Yeroo baay'ee kanatti jechaa turte diraamaawwan koomediiwwan kee kana fa'aa walitti qabeen immoo guyyaa waliin kolfaafaan isinii qopheessaa jettee turte maaliif dhiiste waan sana? Wayyoo yaada bareedaadhaatti qabsee abbee. Guyyaa waliin kolfiin maaf hin kabajannu gammee. Alaa ammaa guyyaanaadhaan kabajamaa kan abbaa hin kabajamaa kan hojjetaa hin kabajamaa waa hedduu kabajama addunyaa kanarratti. Kolfii hundee gammachuu bara waliin kolfaa jirraa mati. Kolfii hundee gammachuuti. Kolfii miira tokko siif tuumte. Namni waliin kolfu waliin hin oolu ber. Nama wal jaallatu waliin kolfaa. Amma namni waliin oolu waliin kolfaa. Jibbaa gidduu jira jechaadha. Maaliif guyyaa kolfaa tokko waliin kolfini tokko qopheessuu nan gargaartuu ati anoo qopheessuudhaaf adi yaade jennaan naami jechuu dide. Indi naami jechuu asi abbee. Anis amma kolfa waan hin jaalladhuu fi guyyaa waliin kolfinu nan kabajadha. Addunyaa irratti galmeessisuu hin dandeenya guyyaa waliin kolfinu jennee maaliif beektaa? Namni gaafa sana addabaabaayumatti bahee haa waliin kolfu. Isa waliin lolisi na raarsina. Isa waliin lolisi walitti araarsuu. Haadha manaaf abbaa manaas haa ta'u hiriyaas haa ta'u qaama siyaasaa illee haa ta'u dhimma isaati abbaan dhaggeeffate na dhaggeeffatu walitti araarsuu. Haadha manaaf haati manaa wal lolan illee ilaa na dhaggeeffadhaa isinis dhimma keessanii walitti araaramaa. Ijoollee hiriyoota wal lolan walitti araarsuu. Jibbaadhuma kanan jibban. Ilaa bara koomediin kuni nama kofalchiisaa ergaa dabarsiis miti. Maaliif nama kofalchiifne naan jetta miti ati? Maaliif guyyaa kolfaa sanan kabajanne? Kabajuun nurra jira. Kabajuun nurra jira. Hojii kanaan dura hojjenne VHS irraa kaane hangammaatti VCD DVD warra hojjenne sana gara diijitaaliitti gara galchuudhaaf alansi akkasiin hin jedhe odeeffannoo qabaa maallaqa xinnoo na gaafatee isiidhaaf haala mijeessaa jira. Tokko kana. Waan nan milkeessa jedhu waggaa 10 ta'a malee numa milkeessa. Gaaf tokko waan jalqabe jechaadha. Jalqabaa kaanii gaafa dhangaa iskiriptii yookiin barreeffama dhibban qaba jedhe sana yuunan hojjedha jedhee yaade miti. Lama duwwaan fudhee dhaqee garuu 200 sana darbee kuma yoo hojjedheera. Yaada guddaadha. Namni jeessa. Waadaan mataa seenee haala kana godha jennaan maallaqni na hanqatee naan mijan. Haalli sun naan mijanne jechaadha. Gidduutti immoo biizinesiitti hin gala jedhee gara biizinesiitti ishii kana immoo ijoollee kan ittiin guddisuu hidhan qabadhee booda amma sun sagantaa tokko nan hojjedha. Waliin kolfuu kana wajjin. Fuulduratti waliin kolfuu kana haala waggaa haaraa dhufu tokkotti lammi jeessa jedheen jira. Waan tokko jalqabuudhaaf dhiyeenya kana deemsa koo waa'ee koos naman gaafachuu barbaadame. Gamme waa'ee koo beektaa.
Kun amma har'a baraan jira baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Ijoollee waa'ee koo beektu miti. Kameeraamaanota, editaroota, daayirektoorota waa'ee koo beektu. Waa'ee makoo nama gaafachuu barbaadan namni maaliif karaa ittiin na argu natti kolfa. Inni kaan maaliif hidhiinaa tuuta. Inni kaanatti jaarsi nama gurguddaan baan maaliif gadi bu'anii amma yeroo ati ijoollee nu ijoolleedha naan jedhu maal inni faanni. Kanumayyuu riisarchi gochuu barbaadde jechuudha. Kanayyuu nan barbaade dhugaasin jedha. Gaaf tokko dhugaa namichi tokko addisuu jennamaa wajjin biiroo tokko dhaqnee jechaadha. Ayi ennaasin ijoollee taatanii hojjettan jennaan akkanitti gammadee jedhu. Ala sanas ijoolleedha jennaan hin gammanne yeroo jalqabaaf nama akka nuun jedhe yeroo isin nan hojjettan nu ijoollee turre bishaan nutti naquu duwwaadha. Sana kana keessaa ba'a. Kana keessaa ba'a. Egaa fuulduratti waan ati yaaddee gama biizinasiinis hojii amma eegalte kana milkii guddaa akkasiif ta'u hawwii guddaa qabna guyyaan waliin kolfaas immoo qophaa'e hundumti keenya daawwattoonni keenyas baane immoo waliin kan kolfinu ta'a. Egaa yeroo kee baay'ee qaaliirra amma nama biizinasiiti yeroo kee nu laatte. Dhuguma na yaadachiise. Nagarraa irraa gammee koo sii gammadee tani bara. Kanaaf dhimma adda addaan qaba dhugaa sii gammadee tumanii. Rabbi na galatu kana gahu keenya jeetani na irraanfachi baga na yaadachiifte gaa. Baay'ee nutti toleera galatoomi ulfaadhu. Egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa gabaabina yerootiif qofa otoo si waliin guyyaa guutuu kolfaa waliin nutti tola. Asirratti dhaabuudhaaf dirqamna horii bulii ulfaadhu. Ulfaadhu baay'ee si galateeffannaa gammee koo atis jabaadhu namoota namni irraanfate namoota irraanfataman namoota yeroodhaaf qilleensarra jiran walitti qabdee dhiyeessitee ilaa kana jiru jechuu keetiif ati galata guddaa qabda. Amma miidiyaatti gammadaa miidiyaa amma jennutti biraan deebi'uu wal jabeessuu qabna. Galata guddaa qabda. Firiin qusannaa lafa gaarii irratti facaaftan borulattee hortee gumbii qabeenyaa guutti. Baankii Awaash. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii baay'ee bareedaa akkasumas hedduu kofalchiisaa fi bashannansiisaa aartistii keenya gameessa hangafa ta'e Olii Naggaa waliin kan guyyaa har'aa taasifne kana fakkaata ture. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin waan turtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Gammadaa Show gama YouTubeetiin warri nu daawwachaa jirtan immoo YouTube keenya subscribe gochuudhaan miseensa maatii Risaa Miidiyaa akka taatan gamanumaan isin affeerraa. Qophiin keenya guyyaa har'aa kun immoo akka kanatti babbareedee tottole isin biraan akka geessisnuuf immoo creative directory keenya Antikoo Isaayyaas akkasumas kaameeraa maanota keenya Abdii Jireenyaa Biqilaa Mitikkuu fi Waaqjiraa Damaraa hunduma isaanii galatoomaa ittiin jenna. Akkasumas immoo sagantaan keenya kana sponsor gochuudhaan isin biraan akka geessisnuuf immoo Baankii Awaash, Ililli Grand Real Estate akkasumas Itiyoo Telekom hundumti keessan galatoomaa ulfaadhaa jenna. Torban keessumaa biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seenna. Hanga torbanitti nama torbanii nu haa taasisu.